akka haasofteetti sababa isheen hiiktee fi nama dogoggora hin qabne nama mudaa hin qabne ta'uu isaatiif yookiin nama baay'ee jaallatu see kunuunsu ta'uu isaatiif jechuun gaarummaa sana jaalala sana hundumaa dubbite akka isa hiiktee namoota isheen dubbatte namni tokko akkamitti mudaa dhaba namni tokko akkamittiin hanqina dhaba waan jedhuuni har'ammoo kan wajjin ilaallu seenaa baay'ee beekamaa ta'e Seenaan Kakaati. Kakaan taphataadha. Akkuma kanas immoo nama lammii biyya Biraaziliidha. Kilabii beekamaa yookiin immoo jaallatamaa Real Madrid keessaa fi AS Milaan keessaa nama taphataa turedha. Seenaa isaa keessaa seenaa baay'ee dinqisiisaa ta'e tokkoon yeroo ammaa kana isinii qooda. Taphataan kun namoota biratti baay'ee beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e yeroo ta'u bara 2007 baalaandorillee kan kaasee nama beekamaadha. Akkuma kana waa'ee isaatiif kan dubbatamu arjaadha. Bara 2007 illee nama baalaandorii kaasedha. Akkasumas illee jaallattoota hedduu nama qabudha jechuudha. Seenaan baay'ee nama ajaa'ibsiisu seenaa gaa'ela isaatiidha. Gaa'ela isaa keessatti maaltu isa mudate? Umurii isaa waggaa 20tti dubartii Caroline Celico jedhamu wajjin wal bara. Isheen immoo yeroo sana waggaa 15 turte. Isa booddee wal jaallatanii isheedhaan wajjiniin gaa'ela dhaabbata jechuudha. Erga gaa'ela dhaabbatanii waggaa 10 booddee ijoollee lama erga irraa godhate akka isa hiikuu barbaaddu itti himte jechuudha. Isa booddee waggaa 10 booddee ijoollee lama erga waliin godhatanii booddee walii kanii isheen nama kan biraatti heerumti. Akkasumas immoo inni nama kan biraadha jechuudha kan inni fuudhu. Dhiyeenya kana naannoo waggaa akka lakkoofsa faranjootaatti 2024dha. Maaliifidha kan isin waliigtan jedhamee yommuu gaafatamu waan namoota baay'ee haasofsiisee fi waan dinqisiisaa ta'e tokkodha kan isheen dubbatte. Innis wanti isheen dubbatte kan nama baay'ee gaarii ture, nama jireenya gaarii naa kenne, akkasumas immoo ijoollee naa kennedha. Inni bara jireenya isaa yookiin immoo yeroo waliin dabarsine keessatti nama baay'ee na kunuunsu, nama baay'ee na jaallatu, nama iddoo naa kennuu fi na qanansiisu ture jette. Akkasumas immoo waa'ee jireenya isaa gaafa dubbattu inni nama baay'ee perfect yookiin immoo guutuu ture jechuudha. Nama dogoggora hin qabne jettee kan isheen isa ibsite. Kun immoo akka haasofteetti sababa isheen hiiktee fi nama dogoggora hin qabne, nama mudaa hin qabne ta'uu isaatiif yookiin nama baay'ee jaallatu see kunuunsu ta'uu isaatiif jechuun gaarummaa sana jaalala sana hundumaa dubbite akka isa hiiktee namoota isheen dubbatte namni tokko akkamitti mudaa dhaba namni tokko akkamitti hanqina dhaba waan jedhuuni isa hiiktee jechuudha. Si'a baay'ee dubartoonni yookiin immoo shamarranni namoota isaan cunqursuu namoota humna isaan irratti aangoo isaanii agarsiisan jaallatu. Kun maaliif akka ta'e namaa galu mee namoonni dhimma kun isinii galu komentii jalatti barreessaa yaada keessan. Maaliif namoonni yookiin immoo shamarran dubartoonni yookiin immoo shamarran namoota humnaan isarratti ka'an isaan rakkisan isaan boosisan akka isaan jaallatanii jechuun yeroo baay'ee nan argaa iddoo adda addaattis namoota isaan jaallatan isaan kunuunsan isaan duukaa jiran dhiisanii namoota isaan dhiphisan namoota isaan cunqursan namoota isa isaaniif yeroo hin qabne biyyi isaanii jalachuun biizii ta'anii fi yeroo isaanii jireenya isaanii dabarsaniiti kan isaan kennan. Kun maaliif akka ta'e bee warri hubattan yookiin immoo shamarran maaliif nama akkasii akka jaallatanii komentii irratti na barreessaa. Kuni miluu addunyaati. Viidiyoo itti aanu amma deebinee wal arginutti chaanaalii kana sabskraayibii gochuun dagatina. Akkasumas immoo laayikii godha. Chaanaaliin kun guddachuu qaba. Gara fuulduraatti wantoota barsiisoo ta'an wantoota gurguddoo irratti kan waliin mari'annu ta'a. Amma viidiyoo itti aanu deebinee wal arginutti nagaatti.